Maqaabaa kan ilmaa kana furul qulluu waaqayyoon amiin jalatamtoota maatii waaqayyoo akkam jirtu akkam nagaa keessan jirtu mee guyyaa har'aa waan tokko wajjin haa ilaallu. Innis gaabbii onlaayiniidhaan galuu hin dandeenyaayi maal jechuudha. Abbaan gaabbii biyya keessa yoo jiraate ani immoo biyya alaa yoon jiraadhe bilbilee yookiin feesbuukiidhaan ta'uu danda'a, teelegiraamiidhaan ta'uu danda'a, gaabbii galuu nan danda'a. Isa jedhume wajjin haa ilaallu. Inni jalqabaa gaabbii jechuun maal jechuudha? Gaabbii jechuun namni tokko yeroo biyya lafaa kanarraa jiraatutti cubbuu yoo raawwate cubbuu isaatirraa qulqullaa'uudhaaf jechuudha. Waaqayyotti itti deebi'u yookiin daandii waaqayyotti deebinu jechuudha. Gaabbii jechuun waan hojjenne sanitti gaddine wanti hojjenne kun waan gadheedha. Waaqayyoodhaan adda na baasaa, waaqayyoodhaan walitti nu buusa jennee gara waaqayyoo keenyatti deebi'uudhaaf daandiin nuti taasifnu adeemsa gaabbii yookiin jireenya kiristaanummaa jechuudha. Maarree gaabbii gaafa gallu eenyutti gaabbii gallaa isa jedhu saniin inni jalqaba. Inni jalqaba namni cubbuu hojjete dhiifama gaafachuu kan qabu eenyudha? Waaqayyoodha. Kan laaluu kan qabnus waaqayyoodha. Wanti beekamuu qabu jechuudha. Kan laaluu qabnu waaqayyoodha. Cubbuu keenyas akka dhiifama kan nurraa haqu kan nu qulqulleessu eenyudha? Waaqayyoodha. Dhiifamas kan nu laatu eenyudha? Waaqayyoodha. Garuu abboota luboota bira deebinee maaliidhaaf gaabbii gallaa isa jedhudha jechuudha. Amma waa'ee kitaaba qulqulluurraa akkana jedha isa hin dubbadhu. Inni guddaan abboota bira deemnee gaabbii wanti galluuf namni tokko fakkeenyaaf yoo sagaagalee jiraate abbaa gaabbii bira dhaqee sagaagale jedhee dubbachuu itti ulfaata. Itti ulfaata jechuudha. Itti cimaa jechuudha. Qaanii ta'a jechuudha. Waan qaana'uuf namni kun yeroo gara cubbuutti deemullee waan kana yaadateeti irraa of eegaa jechuudha waan sanarraa. Irraa maal godhaa? Of eegaa jechuudha. Inni guddaan abboota fuuldura dhaabbannee abboota fuuldura teenyee miila isaanii jala teenyee wanti gaabbii galluu fi fakkeenya Kiristoos isaan godhanneeti jechuudha. Abboota fakkeenya Kiristoos godhannee Kiristoos fuuldura, mooticha qaraaniyoo fayyisaa addunyaa madaanii alamii fuuldura dhaabbannee boo'ichaan sanuu mataa keessa ija keenya ol qabannee osoo hin taane of gadi qabnee gaabbii jechuun kana jechuudha. Inni guddaan laphee cabdeen jechuudha. Gara waaqayyootti yoo dhiyaanne jechuudha. Maarree onlaayiniidhaan gaafa taasifnu immoo abbaa gaabbii keenyaan qaamaan wal arginee wal bira teenyeeti miti. Qaamaan wal arginee wal bira teenyeeti miti. Namni onlaayiniidhaan immoo yeroo haasoftu akka barbaaddetti haasoftaa jechuudha. Akka barbaaddetti konfidensi sitti dhagahamaa jechuudha. Kanaafuu manni amantaa onlaayiniidhaan yookiin bilbilaan gaabbii galuun seera mana kiristaanaa akka hin taane beeta kiristaanni hin barsiifti jechuudha. Kanaaf obboleewwan keenya biyya alaas biyya arabaas jirtan abboonni keenya achi jiran isinirraallee yoo fagaatan guyyaa tokko yookiin walitti qabamtanii abbaa gaabbii keessaniif wanta geejjibaa kennitanii fi isin bira dhufanii gaabbii galtanii achiin booda hoo akkamitti akka adeemuu dandeessan isin gorsuu danda'u, isin barsiisuu danda'u, isin akeekkachiisuu danda'u abboonni jechuudha onlaayiniidhaan. Hin danda'amu onlaayiniidhaan. Wal barsiisuu, wal gorsuun akkanatti deemaa jechuun hin danda'amu. Garuu qannoona nuuf kennuun hin danda'amu. Hin danda'amu. Abboonni kana godhanis yoo jiraatanii ifatti mormuu qabna jechuudha. Kun seera mana kiristaanaa, sirna mana kiristaanaati miti jechuudha. Amantaa Ortodoksii tawaahidoo kana nun barsiifne jechuudha. Namni gaabbii galu sun qaamaan abbaa gaabbii isaa bira dhaqee taa'ee cubbuusa hamma yaadatu jechuudha. Waan yaadatu cubbuusa hamma yaadatu abbaa gaabbii isaa itti himata jechuudha. Yeroo sanitti laaluu kan qabu abbaa gaabbii yookiin nama fuuldura isaa jiru miti laaluu kan qabu. Kiristoos laaluu qaba jechuudha. Ibroota boqonnaa 3 lakkoofsa 1 irratti eenyuun ilaala jira? Kiristoosin ilaalaa wanti jedheef kana jechuudha.
gaabbii yeroo gallu eenyuun laaluu qabna? Kiristoosii laaluu qabna. Isa yaadachuu qabna jechuudha. Kanaaf gaafa saniidha kan nuti qulqulloofnu jechuudha. Gaabbiin immoo guutuu kan ta'u yoomidhaadha. Yeroo baay'ee namoonni baay'een hanqinni keenya anas isin bira hunda biraayyuu hanqinni guddaan jiru maalidha? Gaabbii allaa abbootiin qannoonaa ammana sagadaa ammana soomaa hiyyeessaaf waa kennaa jedhanii nuuf kennu qannoonaa. Qannoonaa san erga xumurree immoo erga geenyeen boodatti abbaa gaabbii keenya biratti deebinee erga xumuruu keenya erga himanneen boodatti sirna raawwatamu jira. Erga inni raawwatameen boodatti maal fudhachuu qabna? Kabajamaa foonii fi dhiiga Kiristoos fudhachuu qabna jechuudha. Isaadha kan cubbuu keenya haqu jechuudha. Kan cubbuu keenya qulqulleessu isaadha jechuudha. Diina keenya daabiloos nurraa buqqisee hafuurri qulqulluun keessa keenya akka bulu kan taasisu dhiigaa fi foon Kiristoos jechuudha. Yeroo baay'ee gaabbii waan hangalee waan ansagadeef waan sooma dhiife wanta gatii guddaa kafalee nutti fagaachuu danda'a obboleewwan koo miti akkatti yaaduun qabdan. Waaqayyoon kana wanti godheef ilmaan namaa fayyisuudhaaf Waaqayyo abbaan keenya sababa waan barbaaduuf nu fayyisuudhaaf jechuudha. Ilmoo namaa waan jaalatuuf ijoollee isaa waan jaalatuuf ijoolleen isaa akka badan waan hin barbaanneef nu fayyisuu waan barbaadeef maal jedhee gaabbii galaayee jedhe malee gatii cubbuu sanii kafalla jechuu keenya miti jechuudha. Gatiin cubbuu sanii nuu kafalameera qaraanii irratti jechuudha. Dhiigni Kiristoos har'allee hojjeta jechuudha. Cubbuun aarsaa malee immoo hin qabu. Aarsaa ta'ee kan nu dhiyaatu gaafa nuti sirna kana raawwanne dhiigaa fi foon Kiristoos jechuudha. Dhiigni Kiristoos har'allee hojjeta jechuudha. Kanaafidha manni kiristaanaa koottaa dhiigaa fi foon gooftaa fudhaa wanti jettuuf kanaaf jechuudha. Sirna ishee eegne adeemsa eegne kana raawwachuu qabnaa jechuudha. Kanaaf obboleewwan koo biyya alaas jirtanii iddoo jirtanitti beete kristaan nama iddoo garagaraatitti banamaa jira. Iddoo sinitti dhiyaatutti qaxxanii gaabbii galtanii sanaan booda immoo abboota keessa wajjin iccitoota jiran wajjin mari'acha wajjin haasa'a raawwachuu hin dandeessu jechuudha. Inni guddaan garuu gaabbii waan hin galleef jettanii immoo kadhannaan dhiisuu hin qabdan. Wanti guddaan kadhannaa waan ta'eef jechuudha. Inni guddaan kadhannaadha waan ta'eef jechuudha. Hariiroon nuti Waaqayyo wajjin qabnu yeroo maraayyuu kadhannaadha waan ta'eef jechuudha. Waaqayyoon kadhannaa keenya sanis aarsaa godhee fudhachuu danda'a. Nuti hin beeknu san. Nuti san keessa seennu nuti. Kan nurraa eeggamu bicha hojii keenya raawwachuudha jechuudha. Kan Waaqayyoodhaan dhiifne kan nurraa eeggamu immoo nuti raawwachuudha. Waaqayyoon abbaa jaalalaati. Waaqayyoon abbaa dhiifamaati. Abbaa gaarii qabna. Abbaa dhugaa qabna. Kanaaf hin duunu nuti. Akka duunuufi miti kan cuuphamne akka jiraannuufi malee. Ilma Waaqayyoo kan amannee akka jiraannuufi malee akka duunuufi miti kiristaanota. Kanaaf namoonni baay'een ani gaabbiin gallee akkanan taane jettanii wanti yakka amantiidha inni guddaan. Amantiidha guddaan jechuudha. Gaafa biyya galtan immoo adeemsa saniin adeemsa manni kiristaanaa beete kiristaanii keenya qannoonaa isheetiin raawwachuu hin dandeessu jechuudha. Ammaaf garuu kadhannaa keessaniin barumsan galgala ganama kadhannaa taasisuun isinirraa eeggama malee onlaayiniidhaan ammana sagadii akkas godhi wanti jedhamu abboonni hin barsiifne wanti barreeffamillee hin jiru hin argine abboonnis kana akkan ta'anii hin dhorgu waan ta'eef adeemsa saniin sirna mana kiristaanaa kabachiisuu qabna. Abbootiin kana raawwatanis yoo jiraatanii sirrii akkan taane hubachiisuu qabna jechuudha. Sirrii akkan taane jechuudha. Sirni manni kiristaanaa eenyuudhaan madaalamtu ishee eenyuudhaan Phaaphaasiidhaan illee miti molokseedhaan illee miti isheen hundaa oliidha. Mataan mana kiristaanaa eenyu waan ta'eef Kiristoos waan ta'eef jechuudha. Kiristoos waan ta'eef kanaaf Waaqayyoon abbaan jaalalaa abbaan dhiifamaa gaabbii gallee karaa isaatti deebinee inni immoo dhiifamaa akka nuuf godhu ijoollee isaati waan taaneef abbaan jaalalaa abbaan dhiifamaa Waaqayyo hunda keenya wajjin haa ta'u.
ሆስፒታል ውስጥ ሄዳችሁ አንድ ሰው ጨጓራዬን አሞኛል ሲል ምን ነክቶ ነው የሚያመህ ይባላል? ድሮ ካላመመ ሆስፒታል ምን ይሰራል? ጉበት ጭራሽ ጉበትህ ይባላል አይባል። ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ኃጢአተኛ ሰው ሲያይ እንዴት እንዲህ አይነት ክፉ ሰው ይኖራል ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የሚል ሰው ማለት ሆስፒታል ውስጥ እንዴት በሽተኛ ይኖራል ይላል። ሁለቱም የመጡት ሊታከሙ ነው። ለመታከም ያብቃን አምላካችን። ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ለማገልገል የሚመጣ ሰው በሙሉ ራሱን ዝቅ አድርጎ ለሚያገለግልበት ቦታ ብቁ እንዳልሆነ እያመነ የሚመጣ ትሁት ነው እንዲሆን የሚፈልገው። ጫማችሁን አውልቁ ማለት እንደ ትቢት ገዝፋችሁ የታያችሁበትን ነገር አሽቀንጠራችሁ አውጡት ማለት ነው። የአብዛኞቻችን ትቢት የሚባለው እርስ በርስ አለመግባባታችን እንዳይመስላችሁ። አገልግለው ላለፉ ሰዎች ራሱ የምንሰጠው አክብሮትና ሁኔታ ትቢታችንን እኮ ነው የሚያሳየው። የቤተ ክርስቲያን ወንበር እሳት እንደሆነ የማይገባው በጣም ብዙ ሰው አለ እና እንደተቀመጠለት ዙፋን 3 ዓመት አገልግሎ ወረደ ሲባል ለመተቸት በጣም ቅርብ የሆነ ሰው አለ። እሱ ቢቀመጥበት 3 ቀን የማይዘልቅበት ማለት ነው። የአብዛኞቻችን ትዕቢት የሚመነጨው ከልባችን ያለ ለአገልግሎቱ የማይመች ለእግዚአብሔር ቃልም ትምህርትም መንፈስም የሚጎረብጠው ነገራችን ከሌላው የተሻልንን ብለን ማመናችን አይደለንም። በፍጹም አይደለንም። ከሌላ ከማንም አንሻልም። ራሳችንን ዝቅ አድርገን የምናገለግለው እግዚአብሔር በሰማይ ቦታ እንዳይታጣልን። እኔ ከዚህ በፊትም ሌላም ቦታ ብየዋለሁ። እውነቴን ነው የምላችሁ። እኔ በልቤም ስለማምነው እግዚአብሔር በገነት ለባለትዳሮች ቦታ ካዘጋጀ ለሰንበት ተማሪዎች እንዴት ቦታ ያዘጋጅ? አገልግለውት በነፃ ላለፉት ሰዎች እንዴት ቦታ ያዘጋጅላቸው? ያንን ቦታ ለመውረስና ለመግባት ነው እኮ እኛ እየደከምን ያለ ነው እንጂ ካንዱ በልጣለሁ ካንዱ አንሳለሁ ለመባባል እኮ አይደለም።